namni hundinuu waggaa 8 qofa jiraata umrii isaa guutuu keessatti waggaa 8 qofa jiraata jedha qorannoon dhiyoon godhame tokko akkana jedha namni tokko umriin isaa waggaa 80 yoo jedhamu taate umrii 80 kana keessa ji'a 960tu jira jechuudha jedha waggaa 80 kana yeroo qoonnu akkamitti waggaa 8 qofa jiraata waan amma si himuuf deemu kana keessatti beeyta jira akkaataan umriin namaa itti dhumatu jedhee tartiibaan kaa jira waggaa 80 tilmaamnee jirra tole waggaan 80 kun ammoo ji'a 960 of keessaa qaba jedha yoo ka jennu taate ji'a 318 kana irra jedha osoo rafu dabarsa yaani irribaan ji'a 318 osoo rafu dabarsa jedha yeroo kana كهافو جدا إبا جهافي أفرتمي لما تخفا جدا جيني أفرتمي سدي أمو برمسان دبرا وصو براتو جي أكنا جي أفرتمي سدي دبر سا جدا سنبودا إبا شانيف ساقلتمي ساقل تخفا جدا جيني إبا في ديك دمي سدي أمو وصو هجي دلقو دبر سا هجي كي سد دبر سا جدا جي إبا أفوري في ترباتمي توقو تخفا جدا جيني كنا سدي أمو mana fincaanii keessatti dabra yaani osoo mana fincaanii deemtee deebitu fincaanii ji'a 13 dabraa siin jedha kanarraa kaafammoo 458 hafaa jedha ajiib wallah jiini 143 ammoo hiriira osoo hiriira eedu bakka wayiitti osoo hiriira eedu ji'a 143 hafa akkasuma hiriiraa fi akkasuma karaa irra wayita deemtu akkasuma karaa sababa tiraafikiitiin ani makiinaa keessatti karaan akkaataa itti deemuu dhabe osoo tiraafikii eedu jiini 143 dhumataa jira 325 hafaa jira jiini 60 ammoo hojii mana keessaa so yani mana keessa kushiinaa keessa waa dalagu mana keessatti waa tolchuu mana keessatti remotiin si jalaa badee osoo soitu ji'a 60 guutuutu dhumata jira jiru keessatti jechuu sanbooda ji'a 256 hafaa jira jiini 27 ammoo ji'a 265 hafe irraa wantoota garagaraa osoo laaltuu dhumata social media facebook whatsapp telegram kanneen osoo laaltuu tiktok osoo laaltuu ji'a 27 fixaa siin jira sanbooda kanarra ji'a 238 hafaa siin jira jiini 144 ammoo yeroo daa'imummaa keessa dhumata si daa'ima ta'e osoo man beekin ji'a 144 dhumata siin jira kana hunda ergaa sabnee geessine booda ji'a 94 tu hafaa siin jira ji'a 94 kana jechuun ammoo waggaa 8 jechuudha siin jira waggaa 8 jiini 94 waggaa 8 ta'a siin jira waggaa 8 kana keessatti ati maal goota siin jira akkasuma amantaa keetiif maal dabarsitee duuta waggaa 8 kana keessatti akkasuma biyya keetiif maal godhuu dandeetta waggaa 8 keessatti siin jira kun akkasitti qoodamee erga dhumate waggaa 8 qofa waa gochuu dandeetta siin jira addunyaa kana irratti qorannoo kana wajjin walii galtamoo wal dhabdaa ani hin beeku bas haalli yeroo ammaa kana qorattoonni kana irra gahanii jiranii siin jechuu barbaada nagaa